Naannoo Gaambeellaatti lagni Baaroo guutuudhaan guyyoota 6 darban keessatti balaa lolaa uumameen magaalaa Gaambeellaa keessatti gandoota 4 keessaa jiraattotni 6,700 ol ta'an akka qe'ee isaanii irraa buqqaasaman itti gaafatamaan waajjira fayyaa Gaambeellaaf bakka bu'aan kantiibaa magaalichaa obbo Saayiman Tiyaachii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Saayiman buqqaatotni yeroo ammaa kana manneen barnootaa keessa qubsiifamanii akka jiran dubbachuudhaan torban dhufu wiixatarraa jalqabee barnoonni waan jalqabuuf gara buufata yeroo mootummaan qopheessuufitti buqqaatotni kun darbuu jedhan. Mootummaan haala mijeessaa jira. Buqqaatotni kunneen guyyoota muraasa booda gara bakka biraa akka deemaniif qophiin taasifamaa jira. Sababni isaas barnootni wiixata dhufurraa jalqabee waan eegaluuf namootni kunneen bakka yeroo turtii biraa akka deeman taasifama. Lakkoofsi namoota buqqaanii dabalaa jira. Amma namootni qe'ee isaanii irraa buqqaasaman 6,700 ta'anii jiru magaalaa Gaambeellaa keessatti qofa jechuun dubbatan. Jiraataa magaalaa Gaambeellaa ta'uu kan dubbatan obbo Abulaa Kwaar roobni roobe namoota buqqisuu irra darbee qabeenya waajjiraalee mootummaa keessaa irratti mancaatii qaqqabsiisuu isaa dubbatan. ትልቁን ነገር ሰው የሚቀመጥበት ቦታ የሚያደርበት ቦታ በጣም ከፍተኛ ችግር ፈጥሯል። Namni bakka buluuf bakka taa'u hin qabu. Kun rakkoo uumeera. Manni jireenyaa isaanii jalaa diigameera waan ta'eef har'aa akka kaleessaa roobni roobuudhaa baatullee ammallee namootni miidhamuu irra darbee qabeenyi waajjiraalee mootummaa garaagaraa fakkeenyaaf kan koomishinii poolisiif waajjirri geejjibaa manca'ee jira. Sababuma rakkoo kanaan wal qabate jechuun dubbatan. Jiraataan naannoo Gaambeellaa isaan biraan gama isaaniitiin midhaan facaafamee hin gahin jiru akka manca'ellee dubbatan. Baay'inaan kan miidhame midhaan facaafame akkasumas manneen dhoqqee irraa ijaaraman miidhamanii jiru. Namootni kunneen hanga ammaatti gargaarsa argatan hin qaban jechuun dubbatan. Bakka bu'aa pireezidaantii Gaambeellaa fi hoogganaa itti aanaa waajjira nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Umooduu Umood gama isaaniitiin balaa lolaa sababa roobni cimaa roobeef magaalaa Gaambeellaa fi aanolee 9 keessatti uumameen jiraattotni 25,000 ol yommuu qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kanneen 36,000 ol ta'an ammoo miidhaadhaaf saaxila bahuu isaanii dubbatan. 0405 ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ እንደገና ስለሞላ ከፍተኛ ችግር ነበር ሲያስከተለ ነበረው። Magaalaa Gaambeellaa gandoota 4-5tti manneen dhoqqee jigsee fudhateera. Aanaa Itaangitti uummata buqqiseera. Manneen jireenyaa isaanis mancaasuudhaan kanneen amma kaleessaa buqqaafaman 25,000 ta'u. Namootni 36,000 ol ta'an immoo miidhaa guddaaf saaxilamanii jiru. Magaalaan Gaambeellaa, aanaan Gaambeellaa, Itaang miidhaa guddaa keessummeessaniiru. Aanoleen Nyuweer 5 keessatti ragaa walitti qabuun hin danda'amne. Jooritti roobni cimaa roobee namoota hedduu buqqiseera jechuun dubbatan. Buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf tattaaffii taasifamaa jira jedhan yommuu dubbatan. ከአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን በጋራ በመሆን እዚሁ ተነጋግረን Gargaarsaan wal qabatee hooggansa sodaa balaa naannoo wajjin ta'uudhaan akka gargaarsa hatattamaan kennamu gaafanneerra. Dhibeen bishaanii fi bishaaniin wal qabatan akka hin kaaneef akkasuma biiroo fayyaa wajjin ta'uudhaan waliin hojjetaa jirra. Dhibeen busaas akka hin kaaneef agoobarra akka kennamu ni hojjetama jechuun dubbatan. Laga Baaroo dabalatee laggeen kanneen biroo naannoo Gaambeellaa keessatti waqtii gannaatti sababa rooba cimaadhaan balaa uumamuun hawaasa irratti miidhaa qaqqabsiisan hir'isuudhaaf mootummaa federaalaa wajjin kan irratti mari'atan ta'uu kan dubbatan. Rakkoo kana bifa waaraa ta'een furuudhaaf qorannoo barbaadaa jedhanii jiru. ዘላቂ መፍትሄ ለማግኘት አምና እንዲህ አይነት ችግር አስከትሎ ነበረ። Rakkoo kana bifa waaraadhaan furuudhaaf fakkeenyaaf bara darbee yeroo balaan lolaa uumame ministeera bishaanii fi enerjii wajjin ta'uun waajjiraaleen ministirootaa kanneen biroollee asitti argamuudhaan dhimma kana irratti mari'atanii jiru. Mariidhaan akka waliin dubbannetti hidhni bishaanii ijaaramuu qaba. Haa ta'u malee dhimma kana irratti fuuleffatamee hin hojjetamne. Rakkoon kun bifa waaraatiin akka furamuuf qorannoo barbaada jechuun dubbatan. Naannoo Gaambeellaa keessatti waggaa tokko dura bara 2014 baatii hagayyaa keessa rooba cimaa roobeen namootni 185,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii akka turan mootummaan naannichaa beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatamaadha. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.